الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إرجاء جواب دونين أنيك أبو واي إما حجيتي والقبتي نوتيس الرسن ما يادتشي في نجنيتي حجين ربين قرآن خيستي هو قدبت ولله على الناس هج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واجب جئت دبت حجي أركان إسلام الراتك جئت دبت حجي من استطاع نما دنده جئت دبت هذا نمني شكو جرا حجين جرينيك عليه فيس نمر راهن كفتو دولاري دبله فيس كفتو غافا إسين خم لماتيس أتي خم لمان سنقبانا واجب سر موسريمت يوم قبان سرنجرتو غافا أكا أما خانت دبلا دفتي غرا خما دبا تربا دي امتخاناز دبا تربا سنقبانان سر واجب هنقبدو تانا سرنجرتو سر موسريمت osoo deemtee miliyeena tokko lama sadii illee seente qabaannaan waajiba yoon qabaanne immoo sirran jirtu waan nama lolchiisu ni qaba waan nama mufachiisu ni qaba khara biraatiin haa dhufnu si hajjiin qaaloyte jedhee namni tokko irraa homatee balaaleeffatu kun qaalawiinsi kun hajjii qofa dhufe moo waan birattis walumaan dhufeemi amata shandura hajji hanganaan dheenaarra hangasiyen amata jennu san khillee takka meeqa gurguraa turre nuun qaaloyne sangaan keenya meeqa gurguramaa ture re'ee meeqa bishingaan meeqa waliin dachaa meeqaan jiru wajjiin dabale nuti garuu tanuu qaaloyte midhaan qaalee khillee qaaloyte lukkuu qaaloyte dalagaa qaaloyte dhiifne akka waan hajjii qofti baasa taatetti fudhatuuni sirrii miti hubanne jarana tabirat umura irratti wannin isinii himu dhimmichi dhimma doolaaraan wal qabata waggaa hedduu bar namni doolaaraan dhaqa maaliif biyya alaa mootummaa tokko wajjin doolaaraani malee qarshii Itoophiyaatiin achi dhayxee yoo bitte ni fudhatama akkuma doolaara Itoophiyaa doolaara fudhattee yoo suuqii dhayxee bar wanjala Itoophiyaa keessatti sirriimi rakkoo doolaarri qarshiin teenya vitamiinsi isii wanta tahuuti malee rakkoo dabaluuti masalan akka doolaaratti oduu fudhatte bara dabre meeqa ture doolaara 4,900 gara 91ti barana garuu sababa gartee namni asii dhaqee diplomaasii uumee waa hedduu dalagee guyyaa fudhatee yeroo fudhatee achi turuutiin yoo xiqqaate gara doolaara 700 olii akka qannafamu godhe jechuudha laakiin qannafamu maa wajjiinuu maallaqa dabreeyyoo lillaalte olkhe osoo hangana qannasuu baate immoo daranuutu gara 800-900 deema jechuudha. Ani amma wannin isinii dhaamuu barbaadu jarana wahuma lama tokkoffaa hajjiin tun akka durii miti barana soomana dura shacbaana keessa cufamti kashakkiin qabne jechuudha baranaa kun waan rabbi godhun beeku malee kashakkiin qabne waan ta'eef namni rabbiin itti kenne gizeedhaan dhaqee galmaayee waajiba rabbiin irra godhe akka firraa buusu dhaamsa keenya lammaffaa hajjii tana dur abbootiin keenya akkamitti dhaqaa turte abbaan jifaarfaan warri isaan boodaas fardaan deemanii hanga baharaa hanga mutsawwaa hanga eeysaa fardaan deemanii bassoo nyaatanii dumucoo nyaatanii ala bulanii mukarra bulanii roobaa aduu keessa deemanii qarqara galaanaa dhaqan jechuudha achirraa dooniidhaan deeman markabni akka arraa bareedaalleen hin jiru achirraa lubbuu fi wareegaa kannanii dooniin deemanii bassoo qabatanii darsa fe'atanii hajjii godhan waajiba firraa buusan ar'aan tana garuu nuti miliyeena meeqaan fooqii jaaraa investi godhaa makiinaa takkitti V8 ja'amtu yookaan paraadoo ja'amtu miliyeena meeqaan miliyeena 30-40 bitaa deemaa diiti hajjii miliyeena takkaa'uun gahin kana akkana taate jedhanii akka waan nurraa buutuu deemuun sirrii miti hajjiin ammaasiis abbaa qabeenyaa ka fooqii qabu qofa irratti himi ka wajjabti qotee bulaa irrattis sangaa gabbifatee qabaannaan qarshii silaa ittiin dhaqu qabaannaan waajiba kanaaf
waajibummaa kana beeynee warra dirqama kana bahatu rabbi nu haa taasisu. Wanni immoo nu yaachisuu qabdu jara keenya namni qabeenya qabu hundi namni maallaqa hajjiin dhaqu san qabaatee boruun dhaqa iftaanin dhaqa osoo ja'u duuti rabbii itti dhufte islaamummaan isaa odoo irrattee du'e jechuudha. Gaafii rabbii jalaa ni baha. Tanaaf isinillee warra hajjii dhaqu rabbi isin haa taasisu. Nuus warra hajjii dhaqu rabbi nu haa taasisu. Kanaaf insha Allah ani asumarrattiin ergaa tiyyaa fi dhaamsa kiyyaas gabaabsaa